Iccitii jimaataa fi sanbata duraa ishee jalqabaa fi kan ishee ammaa. Jimaanni isheen jalqabaa jimaata Addaamitti uumamedha. Akkuma seera uumamaa hubannutti Waaqayyoon uumamtoota hundumaayyuu uumamtoota 22 guyyaa 6 keessatti jechuunis dilbata irraa kaasee hanga jimaatatti uumeera. Kana keessaa tokko kan ta'e Addaam dhalli namaa gaafa guyyaa jimaataa itti kan uumamedha. Kanaaf jimaanni isheen jalqabaa jimaata Addaamitti uumamee jenna. Jimaanni isheen lammaffaan immoo Addaam lammaffaa kan ta'e gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa itti fannifamedha. Kunis akkamittiin yoo jedhan Addaam inni jalqabaa sababa Waaqayyoo irraa adda ba'eef kufaatii cubbuutiin kufee gabrummaa Daabiloos jalatti bara 5500 dhiitamaa gidirfamaa akka inni ture. Boodarratti garuu Addaamni lammaffaa kan ta'e dhuma barichaa irratti barri 5500 kun yeroo xumuramutti akka jalqabaa waada isaaf galetti waada isaa eegetoo guyyaa itti dhufee jaalala isaa isa gonka ta'een jaalala isaa fannoo irratti dabarsanii of laachuutiin dhala namaa kanaa bifa waada isaaf gale sanaan guyyaa itti immoo deebi'ee fannoo irra olee itti dhala namaa fayyiseedha jechaadha. Lammaffaa jimaanni isheen jalqabaa jimaata Addaam gannatii keessaa itti ba'eedha. Akkuma seera uumamaa irraa hubannutti Addaam seera Waaqayyoo cabsee boodatti waan Waaqayyoon hin raawwatiin jedhee naga raawwatee argame boodatti Waaqayyoon murtoo du'a bara baraa kan itti murteessee fi guyyaan deebi'ee gannataatti ba'es immoo guyyuma jimaataa kanaa jedhu abbootiin keenya. Jimaanni isheen lammaffaa immoo guyyaa Addaam deebi'ee gara jannataatti itti galeedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hunduu xumurame jedhee lubbuu isaa takitti qulqulluu foonsaa irraa qulqulleetti lubbuu isaa adda baasee jimaata guyyaa lammaffaa kanatti gara Siyoolitti bu'ee Addaam bara 5500 Siyoolii keessatti gubachaa turee fi ilmaan isaa hundumaayyuu gara jannataatti lammaffaa guyyaa itti deebiseedha. Kanaaf jimaanni ishee lammaffaa guyyaa Addaam inni lammaffaa fannoo irratti du'ee ijoollee Addaam hundumaayyuu isaan Siyoolii keessatti gubachaa jiraniif beenyaa ta'ee Siyoolii qullaatti taasisee gara jannataatti guyyaa itti deebiseedha jennee dubbanna. Sadaffaa jimaanni isheen jalqabaa jimaata Hewaan cinaacha Addaam keessaa itti baateedha. Kunis akkamitti yoo jedhan Waaqayyoon Addaam eega uumeen boodatti Addaamis qofaasaa ta'uusaa ni arge. Kanaanis namni qofaasaa ta'uun gaarii miti jedhee gargaartu isaa akka taatuuf cinaacha isaa keessaa Hewaan uumeefiira. Jimaanni isheen lammaffaan immoo jimaata cinaacha Kiristoos keessaa bishaan cuuphaa yookaan maayigaboon guyyaa itti ba'eedha. Cinaacha Addaam irraa kan argamte sababa Hewaaniin duuti gara biyya lafaatti dhufeera. Kanaanis cubbuu gama sanaan dhufeen Addaamis kan irratti hirmaatee dhala namaa hundarratti cubbuun dhaalan daddarbaa turee fi Waaqayyoo irraa adda ba'anii waggaa 5500 akka isaan bu'an isaan taasiseera. Inni guyyaa jimaata lammaffaa irratti cinaacha Kiristoos keessaa ba'e Addaam nama lammaffaa keessaa ba'e garuu jireenya kan kennuu fi gara jireenya bara baraatti kan nama galchuu namni gama cuuphatiin ijoollee Waaqayyoo akka ittiin ta'uuf bishaan maayigaboo yookaan immoo bishaan cuuphaa Kiristoos keessa ba'eera. Afraffaa jimaata guyyaa jalqabaa irratti jimaata guyyaa Addaamii fi Hewaan irratti murtoon itti darbeedha. Kunis Waaqayyoodhaaf ajajamuu eega dhiisanii firii balasii hin nyaatinaa jedhaman nyaatanii egaa argamanii boodatti Waaqayyoon guyyaa jimaata jalqabaa kanarratti itti murteessee du'a bara baraa itti murteessee gannatii keessaa akka ba'an isaan taasiseera. Jimaanni isheen lammaffaa immoo jimaata lubbuuwwan du'an fannoo gooftaa jalatti 500 ol kan ta'an 600 gadi kan ta'an guyyaa itti du'aa kaanidha. Kanaaf jimaanni isheen jalqabaa jimaata duutitti murtaa'e, jimaanni isheen lammaffaan immoo jimaata namni du'aa itti ka'ee jennee dubbanna. Gara sanbata duraatti gaafa dabarru sanbanni duraa isheen jalqabaa guyyaa Waaqayyoon uumamtoota uumuurraa itti boqateedha. Kunis akkamitti yoo jedhan Waaqayyoon uumamtoota hundumaa guyyaa 6 keessatti dilbata irraa jalqabee hanga jimaatatti uumeera. Kanaanis uumamtoota hundumaa guyyaa jimaataa eega xumureen boodatti gaafa guyyaa sanbata duraa immoo guyyaa itti boqateedha. Kunis Waaqayyoon kan dadhabu ta'ee irratti boqate jechuu osoo hin taane uumamtoota hundumaa uumee xumuree guyyaa itti xumureedha jechuu keenya. Kanaanis immoo namni hundumtiyyuu guyyaa 6 hojjetee guyyaa 7ffaa irratti akka inni boqotu kitaaba seera kakuu moofaa irratti akka inni barreeffame jechuudha. Sanbanni duraa isheen lammaffaa immoo Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii samoota irraa bu'ee foon dhala namaa uffatee inni Addaam fayyisuudhaaf biyya lafaa irratti mul'ate guyyaa jimaataa eega dhala namaatiif
jaalala gonka ta'e mul'isee lubbuu isaa dabarsee egaa kennee boodatti sanbata ishee lammaffaa kanarra immoo guyyaa awwaala keessa itti ooledha. Kanaaf sanbata ishee duraa irratti uumama uumuurraa guyyaa itti boqate yommuu ta'u, sanbata ishee lammaffaa kanarratti immoo awwaalcha keessa guyyaa itti boqatee ooledha jennee dubbanna. Kanaaf abbootiin keenya iccitii jimaata ishee jalqabaatii fi sanbata ishee jalqabaan jimaata ishee ammaatii fi sanbata duraa ishee ammaa waliin qabdu haala kanaan nuuf ibsu. Waaqayyoon guyyaa du'aa ka'umsa isaatiin hunduma keenya nagaan akka nu ga'u fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.